Getting to the red planet is just the start. Now the hard work begins. Mootummaan bilisiginaa uummata Oromoo sodaachisee qabsoo saba Oromoo bilisummaaf diimokiraasii gaggeessu duuba deebisuuf dargaggoota Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiblaan fixuu jira jedha addi bilisummaa Oromoo ibsibaateen. Ajjeecha suukaneessa naqamtee walloo fi dawaan biroo dargaggoota Oromoo irra raawwatamu jedha baa'uun balaaleffatee jira ye'uun ingiraatti santeem. Gocha suukanneessaa fi gara jabina dhala namaarraan eegamne uummata Oromoo irratti raawwachuu daran jabeessee tuffeera jedhe. Gareen aangoo harkaa qabu bilisiginnaan piroojeektii sirna minilik deebisanii gadi dhaabuu harkaa qabaa kan jedhu ibsi kun. Godina adda saba Oromoo walloo bakka gargaraatti haleella diroonii mootummaan godhee maatiin firri jala dhumatu rakkoo jabduuf saaxilamuu dubbata. Rakkoo gargaarsa namoomaatiif dhiibba mirga namooma waraanii kaaba Itoophiyaa hordofsiisirra mari'achuuf manni marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii arhortaa'u jiru. Tanallee irra dubbanna. Daandiin xuyyuur Keeniyaa daandii xuyyuur Itoophiyaa caaluun beekamtii bara 2021 Afrikaa keessa qolche dadhaban. Waraan kaaba Itoophiyaatiin immoo mootummaan jiddu galeessa lafoota naannoo Amaaraa hanga kaaba walloo hunda bilis baasu dubbata. TPLF sistem waraana jijjiirree jetti. Xumurii waraan Itoophiyaa kunoo maal ta'uu danda'a? Abiraan Birruu xiinxalmiidhaaf qaba. Waraanni Tigraay tibbana magaalota naannoo Amaaraa kanneen akka Waldiyaa, Laalibalaa, Qobboo fi kanneen biroo keessaa bahu miidiyaalee mootummaatiin gabaafamaa jira. Gareen bilisiginnaa magaalota kanneen keessaa humnoota Tigraay lolaan akka baasetti injifannoo waraanaa himataa jira. Oduu alaatiin muummeffannaa imalli garsamii turistii Jaappaaniitiif abba qabeenya beekama Yusaakoo Maawuzawootiin guyyoota 12tiif godham gar lafaa deebi'ee jedhan. Bu'aalee saayinsii fi teekinooloojii fayyadamuun ilmaan namaa simpirree samii gubachuu jiru. Yoo muranne godaannoo muddee 20 bara 2021 guyyaa guyyaata guutuu oduu qabnuutiif abba dabareetti san dabarsa. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himna oduu waliin Yihuun Ingidaas waliin turam. Mootummaan bilisiginnaa uummata Oromoo sodaachisee qabsoo sabichi bilisummaa fi diimokiraasiif geggeessaa jirurraa boodatti deebisuuf dargaggoota Oromoo jajjaboo adamsee ajjeesuu tuffeera jedhe addi bilisummaa Oromoo. Ajjeechaa suukanneessaa naqamtee walloo fi iddoowwan birootti dargaggoota Oromoo irratti raawwatame cimsinee balaaleffannaa kan jedhe addi bilisummaa Oromoo. Mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee jaarmiyaaleen hawaasaa addunyaa yakkoota namoomaa bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti Oromiyaa keessatti tuffiinsaan raawwatamaa jiraniif xiyyeeffannoo kennuun gaafatamni akka jiraatuuf hojjechuu akka qaban gaafateera. Daawwattoota keenya oduu kanaan wal qabatee suurawwan fayyadamne suukanneessuudha miira keessan jeequu malu bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Adda bilisummaa Oromoo ajjeechaa suukanneessaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru laalchisuun ibsa muddee 19 bara 2021 baaseen mootummaan paartii bilisiginnaa abjuu qabsoo bilisummaa fi diimokiraasii uummanni Oromoo geggeessaa jiru kaamsuuf qabu milkeeffachuuf jecha gocha suukanneessaa fi gara jabina dhala namaarraan eegamne uummata Oromoo irratti raawwachuu daran jabeessee tuffeera jedhe. Gareen aangoo harkaa qabu bilisiginnaan piroojeektii sirna minilik deebisanii gadi dhaabuu harkaa qabaa kan jedhu ibsi kun karoora kana milkeessuuf adeemsa ilmaan Oromoo fi cuucaa jajjaboo uummanni Oromoo qabu dhabamsiisuu irratti fuulleffatee jiraachuu eere. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kun kutaalee Oromiyaa mara keessatti erga babal'atee kan bubbule yoo ta'u yeroo ammaa sadarkaa baay'ee hamaa fi yaaddessaa irra gaheeraa jedhe. Baay'inni namoota jimlaan ajjeefamanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuu ibsuun ilmaan Oromoo keessumaa dargaggoonni, geggeessitoonni, hayyoonni, abbootiin qabeenyaa fi jaarsoliin Oromoo kutaalee Oromiyaa mara keessatti argaman adamsamanii ajjeefamaa jiraachuu ibsaa baa'uun. Muddee 18 bara 2021 magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoonni 4 guyyaa saafaa ajjeefamuu kan himu ibsichi ajjeechaan suukanneessaan dhala namaarraan eegamne kan dargaggoota Oromoo kichuu irratti raawwatame kun bilisiginnaan karoorfame humnoota nageenyaa hidhatanii jiraniin raawwatamuusaa ibseera. Dargaggoonni ajjeefaman Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu,
Amanuu Habtaamuu fi Zaakiir Ittaanaa kan jedhaman akka ta'anis beeksiseera. Reeffi dargaggoota kanneenii bosona naannoo magaalaa Naqamteetti argamu keessatti gatame. Maatiin dargaggoota kanneenii reeffa ijoollee isaanii kaasanii awwaallachuuf illee dhorkamanii turan. Gochi gara jabinaa kun maatii dargaggoota kanaatti madaa hin qoorre ta'uu qofa osoo hin taane uummata Oromoo bal'aaf yaaddoo ulfaataa ta'eera jedha ABO'n. Dargaggoonni ajjeefaman hawaasa Oromoo biratti jaalalaa fi kabajaa olaanaa kan qaban qabsoo bilisummaa fi dimookiraasii uummanni Oromoo taasisaa jiru keessatti hirmaachuun yeroo garagaraatti namoota gahee isaanii bahataa turan. Sababuma kanaan hanga koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee fi mana hidhaa Qilincootti hidhamuun umurii dargaggummaan namoota gatii qabsoo kaffalaa turan akka ta'an yaadachiiseera. Ajjeechaan suukanneessaan haaluma wal fakkaatuun uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamuu ibsa addi bilisummaa Oromoo jibbanaa ilmaan Oromoo Walloo baay'inaan 47 ta'an jumlaan ajjeefamanii gatamuun bakka tokkotti awwaalamuu isaanii ibsa kanaan eereera. Namoonni Wallootti jumlaan ajjeefaman kunneen manneen hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamuus odeeffannoon hawaasa naannoorraa OMN qaqqabe ni mul'isa. Ajjeechaan biltsiginnaan akka fedhetti maalla dhibdeen namoota nagaa irratti raawwatu kun sarbamiinsa mirga namoomaa waan ta'eef manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamoleen idil addunyaa biroon dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun hatattamaan tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gaafateera. Mootummaan paartii biltsiginnaa lubbuu dhala namaatiif itti gaafatamummaa tokkollee osoo hin fudhatin gocha gara jabinaa kanarra deddeebiin uummata Oromoo irratti raawwataa jira jedhe. Ajjeechaa suukanneessaa dhalattoota Oromoo irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiruu fi waraana uummata Oromoo irratti labsame cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibsuun gareen biyya bulchaa jiru gocha kanarraa hatattamaan akka dhaabbatu qaamni walaba ta'e ammoo dhimma kana qoratee qaamolee gochicha raawwatan seeraaf akka dhiheessu gaafateera. Hawaasni addunyaa sarbamiinsa mirgoota dhala namaa fi duguuggaa sanyii bulchiinsaa Abiy Ahmed jalatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka hordofaniif irra deddeebiin gaafachaa turuu kaneeru ibsi adda bilisummaa Oromoo ammas koomishiniin mirga dhala namaa idil addunyaa hatattamaan tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun itti gaafatamummaa seerotaa fi waliigalteewwan mirgoota namoomaa addunyaa hojiirra oolchuuf qabu sirnaan akka ba'u addatti gaafannaa jedhe. Kana malees manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qaamoleen nageenyaa gamtaa Awurooppaa fi geggeessitoonni addunyaa dhimmi ilaallatu uummata nagaa Oromoo fi Itoophiyaa tiksisuuf dhiibbaa isaan irraa eegamu akka taasisan gaafateera. Wallootti maatiin haleellaa dirooniin miidhaman baay'een rakkina guddaa keessa akka jiran hawaasni Oromoo Walloo OMN'tti himan. Godina addaa saba Oromoo bakkeewwan garaagaraatti haleellaa dirooniin maatiin miidhaman dhibbaan lakkaawamu. Kan lubbuu dhabanis 71 haga 100 ta'u jedhama. Sababa waraanni naannicha tureef dhaabbileen fayyaa walanqatanii warri lubbuun hafan wal'aansa gahaa argachuu hin dandeenye. Dhaabbileen fayyaa naannoo san jiran waraana wal'aanaa waan turaniif qorichaa fi tajaajila gahaa hin qaban. Haleellaan diroonii fi waraanni maatii baay'ee qeerraa buqqiseera. Manneen isaanii fi qabeenyaan hedduunis barbadaa'eera. Kamisee baatee Arxummaa Fursii Caffaa Roobit Caffaa Ruukessaa Garbii Makkannaa Luugoo Mataa Horaa Qabbanayaa Jawwahaa Burqaa Garbii fi Shaakalaa iddoowwan jedhaman iddoowwan murni biyya bulchaa jiru irra deddeebiin haleellaa diroonii irratti raawwate keessaa isaan muraasaa jedhameera. Haleellaa kanaan magaalaa guddoonii godinichaa Kamisee qofti marsaa 4 oliif rukutamteetti. Haleellaawwan marsaa hedduu godina kanarratti xiyyeeffataniin namoonni nagaa lola keessaa hirmaannaa tokkollee hin qabne 71 haga 100 ta'an ajjeefamanii jiru. Daa'imman waggaa 2 kaasee hanga maanguddoota ganna 90tti hawwan ulfaa namoonni miidhama qaamaa qaban balaa kanaan dhumaniiru. Sababa kanaan qabeenyi maatii hedduus manca'eera. Beeladoonnis dhumaniiru. Gochaanii kun gochaa duguuggaa sanyii eenyummaa keenyaan nurratti xiyyeeffatedha jedhu jiraattonni godinichaa kanneen OMN'f yaada kennan. Kutaalee naannoo Amaaraa kan biroo lolli ture keessatti haleellaan diroonii namoota nagaa irratti fuulleffate akka hin geggeeffamnes yaadachiisaniiru. Waraanni Tigraay daangaa naannolee biroo keessa jiru hatattamaan gadi lakkisee gara Tigraayitti akka deebi'uuf ajajuu isaanii pirezidantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el himan. Dr. Dabratsiyoon xalayaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteereziif barreessaniin kana kan ibsan. Waraanni Tigraay lolaan injifatamee osoo hin taane murtoo keenyaan of duuba deebi'ee kan jedhan Dr. Dabratsiyoon
Murtoonni kun kutannoo nagaa buusuu fi qabnu kan agarsiisuu fi adeemsa nagaa buusuuf taasifamuuf karra banuu keenya kan mul'isudha jedhan. Waraanni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar weeraraan qabateera jechuun gama mootummaa Itiyoophiyaatiin himata dhiyaataa ture hordofee waraanni Tigraay iddoowwan humnaan qabate gadi lakkisee akka ba'uuf hawaasni addunyaa dhiibbaa garaagaraa gochaa turuun ni yaadatama. Murtoonni humnoonni Tigraay Amaaraa fi Affaar gadi lakkisanii bahuuf murteessuu kunis qaama gaaffii hawaasni addunyaa humnoonni Tigraay bakkoota humnaan qabatan gadi lakkisanii akka bahaniif dhiheessaa tureef deebii kennuu ta'uu akeeka xalayichi. Qaamni aangoorra jiru diroonii fi xiyyaarota waraanaa fayyadamuun cuffiinsaan lammiilee nagaa haleelaa jiraachuu kan eeru xalaan Dr. Dabratsiyoon kun xiyyaaronni kaayyoo wal fakkaatuu fi deeman daangaa Tigraay akka hin seenne akka taasifamu mootummaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa irratti qoqqobbiin meeshaalee waraanaa akka kaa'amu qaamoleen daangaa Tigraay weeraraan qabatanii jiran akka gadi lakkisan akka taasifamu gaafatanii jiru. Reuters dubbii himaa humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa wabeeffachuun akka gabaasettis waraanni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti waraana Biltsiginnaa waliin wal waraanaa turan naannolee lameen gadi lakkisanii ba'aa jiru. Oduu keenya itti aanuun waraanni mootummaa giddugaleessaa lafoota naannoo Amaaraa hanga kaaba Walloo hunda bilisa baasuusaa ibsataa jira. Humnoonni TPLF gama isaaniitiin jijjiirraa bobbaa waraanaa irratti taasifnedha jechuu irratti argamu. Waraanni kun akkamiin xumuramaa kan jedhu irratti haalotni qabatamaan lafa irratti mul'ataa jiran raaga hedduu dukkaneessaa jiru. Hayyoonni siyaasaa maal jedhu waan jedhu irratti Abrahaam Birruu waan qopheesse qaba. Baatii waxabajjii Dabreerraa eegalee haleellaa bal'aa waraana Biltsiginnaa irratti gochaa akka ture waraanni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti bakkoota filatamoo ta'an keessaa ba'uusaa mootummaan Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Haala qabsoo uummata keenyaa tilmaama keessa galchuudhaan tarkaanfii kana fudhannee jedha ibsi mootummaa Tigraay kun. Akeekni dhumaa qabsoo uummanni Tigraay taasisaa jiru injifannoon xumuruudha jedha. Waraanni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa kabajee fedhii fi murtoo mataa isaatiin jedhee jira ibsi kun. Waan ta'eefis sochii waraanaa sirni Biltsiginnaa taasisaa jiruun hariiroo akka hin qabne dabalee ibsee jira. Jalqabumaa uummanni Tigraay fedhii magaalota to'achuu fi daangaa babal'ifannaa hin qabu kan jedhu ibsi kun yakkamtoota yakka uummata Tigraay irratti raawwatan adamsuuf jecha haleellaa bal'aa taasisuu yaadachiisa. Ta'us haguma lolli kun gara Finfinneetti dhiyaataa deemu sirni Biltsiginnaa gama tokkoon uummata ololaa fi dirqamaan lolaa firiirsee gama biraan immoo biyyoonni hedduun gargaarsa meeshaa waraanaa bulchiinsa Abiy Ahmadiif taasisaa jiru jedha. Kun adeemsa waraanaa walxaxaa godhee jira jedha ibsi kun. Waraanni humna ittisa Tigraay yeroo kamiyyuu caalaa goomsaa fi qophii qabaa kan jedhu ibsi mootummaa Tigraay kun sirni Biltsiginnaa duula uummata Tigraay irratti adeemsaa ture kan itti fufu taanaan garuu tarkaanfii fudhachuuf qophiidha jedha. Waraanni Tigraay tibbana magaalota naannoo Amaaraa kanneen akka Waldiyaa, Laallibalaa, Qoobboo fi kanneen biroo keessaa ba'u miidiyaalee mootummaatiin gabaafamaa jira. Gareen Biltsiginnaa magaalota kanneen keessaa humnoota Tigraay lolaan akka baasetti injifannoo waraanaa himataa jira. Kana hordofee ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin Bataskaana Laallibalaa daawwachuu miidiyaaleen mootummaa gabaasanii jiru. Lafa kana torbaan sadii dura humnooti Biltsiginnaa humnoota Tigraay harkaa bilisoomsuu yoo himan torbee dabre keessa immoo humnoonni Tigraay deebisanii to'atanii turan. Torbaan tokko dura koomaandi poostii loltummaa Tigraay ibsa baaseen tooftaa jijjiirraa bobbaa waraanaa taasisuusa kan ibse yoo ta'u yeroo ammaattis naannoo Amaaraa bakkoota xiqqoorraa kan hafe guutummaatti naannicha keessaa ba'aa akka jiru maddeen keenya waraanarraa hubannee jirra. Waraanni Tigraay tarkaanfii kana fudhachuu hordofee humnoonni Biltsiginnaa gara Tigraay seenanii lolumoo yaalii jaarsummaatu itti fufee taasifamaa gaaffiin jedhu dubbii ijoo ta'ee jira. Siyaasaa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan xiinxaluun kan beekamu qorataan Faransaay René Lifort itti baha waraana kanarratti gaaffii jajjabduu qaba. Gaaffiin ijoo ammatti gaafatamuu danda'u murtoo waraanaa moo murtoo mootummaatti fudhatama argataa ka jedhu Reneen waraanni federaalaa akka fedhii humnoota Amaaraa deemee Maqalee waraana moo akka fedhii qondaalota Oromiyaa daangaa Amaaraa fi Tigraay irratti dhaabbatee mariif taa'aa jedha. Gaaffiin kun ija waraanaan qofa ka ilaalamu miti ka jedhu Reneen gara gaaffii bu'uuraa ka'umsa waraana kanaatti nama geessaa jedha. Waraanni kun achitti dhaabbannaan sirna federaalawaa sabdaneessa naannoleen ciccimoon keessatti of bulchaniif beekamtiin kennamee jira jechuudha jedha. Waraanichi itti fufee Maqalee seenuuf murteessinaan garuu Itoophiyaatti mootummaa tokkummaa eenyummaa sabootaaf beekamtii hin kennine ijaaruuf karoorri jiraachuu akeekaa jedhamee tilmaamaa jedha. Waraanni kun daangaa Amaaraa fi Tigraay gidduu irratti
dhaabbachuu fi itti fufuu ilaalchisee murtoon darbu hoogganoota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gidduu jechuunis bilisiginnaa Amaaraa fi Oromiyaa gidduu atakaaroo dhaluunsaa waan hin oolle jedha. Waraanni Itoophiyaa haga turaa deemu humnoota alaa hedduu hawwachaa dhufee jira. Humnoota wal deeggaranii fi wal gaarreeffatan. Kun waraanichi dafee xumuramaa kan jedhu irratti raaga hedduu dukkaneessee jira. Waraanni kun haguma bubbulaa deemu balaan inni biyyattii qofaaf osoo hin taane naannichaaf qabaatu baay'ee yaaddessaadha. Oduu keenya itti aanuun rakkoo gargaarsa namoomaa fi dhiibbaa mirga namoomaa waraanni kaaba Itoophiyaa hordofsiisa irratti mari'achuuf manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii har'a kora taa'a. Walgahiin ajandaa dhimmoota biroo jalatti waa'ee Itoophiyaa irratti mari'achuuf jiru kun akka taa'amuuf United States, Britaniyaa, Firaansii fi biyyoonni biroon waamicha dhiheessuutu himama. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti hima. This week, the UN humanitarian chief criticized the Ethiopian government, accusing it of stopping much-needed aid from reaching the war-torn. Rakkoo gargaarsa namooma ilaalchisuun manni marii nageenya tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti dhorkaa qaba. Waraan Itoophiyaa umrii waggaa tokko lakkoofsisuun lubbuu kumaatama gaaga'ee diinagdee biyyattii butuchee manni marii mirga namooma dhaabbata biyyoota gamtooman jechuu UNHRC biyya Afrikaa Itoophiyaa dhiibbaa mirga namooma hamaan godham jechuun guyyoo din durmurte dabarse elemaan nama dhumuu jiru lubbuu baduu jirtuuf qaamni walaba haydil addunyaa dhaabbate qorannoon bilisa godhamuun itti gaafatame jiraachuu qaba jedhamtaan Awurooppaa yaad murtii dhiyeessuun biyyoota 47 huradhaatan 21 jedhan 15 mormaan 11 immoo afaan qabachuun gaareen kaawunsilii mirga namooma ekspertii qorattoota idil addunyaa hundeessuuf murteessu beeksisanii waggaa tokko keessatti hojii jalqabnaa jedhan. Entitled Situation of Human Rights in Ethiopia as orally revised is therefore adopted. Itoophiyaa murteetan fudhachuu diddee waacifte dadhaban gaareen TPLF immoo yakki waraana hedduun godhamaa turan mallee godhamuu waan jiruuf bag murteessitan jechuun xalayaa barreessite. Murtoon tun dabartee ammallee guyyoota sadiin booda manni marii tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii waa'ee gargaarsa namooma ilaalchisuun har'a marii harka qabaa jedhu. Is to maintain a very effective and operational relationship with the government of Ethiopia. Yaad marii kan biyyoota akka United States, United Kingdom, Estonia, Faransay, Norway fi Ireland dhiyees jedhaniin irra guddaan dhimma gargaarsa namooma kan United Nation ab Martin Grief haal gargaarsa kee jira ilaalchisuu wadubbataa jedhu. Gareen TPLF magaalota akka Dasee, Kombolchaa fi Iddoowwan baay'ee qabachuun Finfinnee guluuf jechuu si hordofee addunyaan baraaru guunuumatti si Itoophiyaa keessa godaansisaa turte. Garuu dirooni waraana haybid gugurda tufuun ilmaan nama gatu keessa maqa guddaa horat biyyoottan alarra seensisuun finciltoota TDF qolachuu hayee galumni waloo bilisiginnaa jimuddee kan kees magaalota jala qabamte harka TPLF turte dudeeffachuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. TPLF immoo magaalota qarga dalakkifte baata laalle bala dabalate dheedi tokko tokko marsalammeessoof deebiftee qabachuun nama heddumamsiif. Gabaas muddee 10 jabar 2021 balbaloomseen namooti miiliyoon 10 dhiyaatan naannoo waraanii keessa godhamuu jirsadeen jechuun Tigraay Affaarii fi Amaara gargaarsa jaba barbaada kajar jaarmiyaan gargaarsa namooma kun Ochaan Tigraay keessa tanqinni bobaa yookaan beenzila jabaa waan mudateef tajaajila fayyaa dhukkubfinnoo irra godhuu jiru milkeessuu dadhab jechuun komaat. Ethiopia is expelling 7 senior UN officials, accusing them dhaabbati biyyoota gamtoomanii jechuun UNG waraani kun jalqabe as gargaarsa namooma qooduun dandeen jechuun Itoophiyaa himaat. Mootummaan Abiy Ahmad immoo najibbaniif naggaban malee dubbiin kijib jechuun mormachaa ture. Sadaas bar 2021 kee guyyoota muraasaaf balalli gargaarsa namooma gar magaalaa tolchuu jalqab jaarmiyaan Antonio Guterres ku United Nation jiddu keessa mootummaan Itoophiyaa magaala Maqalee xuyyooraan rukutaa waan jiruuf hojii saddaan kutuun torbaanota dhumaji sadaasa kee konkolaataan 157 kamidhaan baate gulufuumat Mallas Zeenaawii soore deebi. Bulchaan guddaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Guterres imala gargaarsa namooma kan hordofee carraan midhaagaan jiraachuu dubbatus dubbiin akkeegan waan taatiin fakkaatu. Kanaaf dhimma gargaarsaaf dhiibba mirga namooma Itoophiyaa irra yaaddoo qaban ibsachuuf manni marii tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii har'a muddee 20 bar 2021 hora jiraa jedhu. The men with guns are bringing starvation once again to Ethiopia.
Oduu maddeen keessoo biltsiginnaarraa nu qaqqabetti ceenaa daawwattoota keenya dhibdeen keessoo biltsiginnaatti uumamee ture jabaatee sadarkaa waldeeguu irra gahee akka jiru maddeen keessoo sirnichaa saaxilan. Hundeeffama isaarraa eegaluun karaa heeraa fi seeraan alatti hojjetaa jiraachuun kan himatamaa ture paartiin biltsiginnaa rakkoo keessoo isaatti uumameen balaa diigumsaa fi saaxilamee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa himanii jiru. Keessattuu garaagarummaan biltsiginnaa damee Amaaraa fi damee Oromiyaa gidduutti bara darbee eegale yeroo ammaa hammaataa dhufuun dabballoonni sirnichaa sadarkaa federaalaa fi naannoleetti hojiirra jiran muddama keessa seenuutu himama. Sababaan dhibdee kun paartii biltsiginnaa keessatti hammaataa deemeef ammoo walitti gaarreeffannaa aangoo saamichaa fi malaammaltummaa sirnicha keessatti babal'ataa dhufe akka ta'es beekuun danda'ameera. Sababa rakkoo paartii biltsiginnaa keessatti uumame kanaanis barreeffamni haala yeroo irratti mariif dhiyaatee turee fi dameewwan biltsiginnaa naannolee hundaaf raabsamee ture bakka hedduutti waliigaltee malee xumuramuusaa keessa beektonni sirnichaa dabalataan himaniiru. Daandiin xiyyaaraa Keeniyaa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa caaluun beekamtii bara 2021 keessa daandii xiyyaaraa Afrikaa isa adda duree jedhuu fi qaqqabuu World Travel Awards beeksise. Dhaabbatichi bara 2016 fi bara 2017 as badhaasaa kanaaf yeroo qaqqabu kan jalqabaati. Wayitaa sababa dhibee COVID-19 hojiin daandiiwwan xiyyaaraa dhiibbaa jala bu'ee jiru kanatti daandiin xiyyaaraa Keeniyaa dhiibbaa jiru dandamachuun badhaasa kanaaf qaqqabuu isaatti dinqisiifatamee jira. Badhaasa kana bara 1994 hanga bara 2015tti walitti aansee yeroo 21 injifachuun daandiin xiyyaaraa biyya Afrikaa kibbaa ni dursa. Bara 2018 as ammoo daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa walitti fufiinsaan waggoota 3 fi badhaasa kana injifatee ture. Badhaasa bara 2021 kanaaf garuu hin milkoofne. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti meeshaalee waraanaa fi loltuu deddeebisuun qooda fudhateera. Daandii xiyyaaraa Itoophiyaa fayyadamuun gochoonni seeraan alaa raawwatamaniiru jedhamuun qeeqamaa kan ture daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa daandii xiyyaaraa biyya ollaa Kenya Airways'n caalamuun badhaasa baranaa dhabuun ibsamee jira. Daandiin xiyyaaraa Kenya Afrikaa irraa adda duree jedhamuun beekamtii waliigalaa argateen alattis badhaasa damee biizinesii injifachuunsaa beekameera. Kan kutaa ikoonoomii ammoo daandii xiyyaaraa Itoophiyaatu injifate akka World Travel Awards ibsetti. Beekamtiin waggaa waggaan daandiiwwan xiyyaaraaf kennamu kun maqaa gaarii daandiiwwan xiyyaaraa ijaaruun bu'a qabeessummaa isaaniif shoora olaanaa akka taphatutu amanama. Oduu keenya xumuraatiin imallee gara samii kan tuuristii Japaanii fi abbaa qabeenyaa beekamaa Yusaku Maezawa guyyoota 12 fi godhame milkiin xumuramuun gara lafaatti deebi'ee jira. Daawwii gara samiitti yeroo dhiyootti abbootii qabeenyaa kanneen akka Jeff Bezos fi Richard Bransoniin godhamaa jiruun imala gara hawaa saayintistoota irraa gara abbootii qabeenyaatiin dhuunfatamuutti fidaa jiraachuutu dubbatama. Gabaasa maddeen garaagaraa guyyoo waariyoo akkatti aanutti qindeessee jira. Turistiin Jaapaan kasami daawwachuuf waaqatti niqaatti dhaabatu guyyootan 12 duub lafa gaddeebi'ee dhufee jedhan. Yusaku Maezawa jedhama. Nama ganna 47 dir Jaapaan Kamagaya dhalaate. Muuziqaa jabduu waan jaalatuuf baandii muuziqaa tajala guddateef dibbe dhaanaa ture jedhu. Ammorii Ameerikaa beesse biliyoon 2 ol bobbaasa. Weebsaayitii ijaarrachuun achirra faashin daawwachiisuun duroomee jedhan. Dhiyootan duub bashannanu barbaade jennaa waayilooti Sayoozo Hiraaniiti balaliinsa astronoomii qalama Raashiyaa Aleksaandar Miskuunuu waliin gulufte dachaatee jedhu. Balallisa mirraqa Kaazaakistaan irra ka'uun guyyoota 12 qilleensa gubba turan kanaan namichi giraavitii yookaan harkisa lafa zeeroo irra shaayii dhaabachuun ilkaan fayoo riga hordoftoota safuul miidiyaa hawaasaa irra daawwachiise. Liftoff of the Soyuz MS-20 with 2 Japanese spaceflight participants and a Russian cosmonaut now beginning their journey to the International Space Station. Fardi oomish Raashiyaa Space
Democrat Soyuz MS diddama jedham kun balalli irra deebi'uun paarashuutiin qubachuun isa mirkanaa'oo taatu. Imalii garsamii godham akkana waggoottan 10 boodis jalqaba ta'us Al Jazeeraan gabaas. Armaan dur carraan balalli garsamii godhuu kun namoota dhuunfaatiin yaalamtoor. Garuu yeroo dhiyooti asabbootiin qabeenya kanneen akka Jeff Bezos qofa zontaane biiliyoonaroota addunyaa kanneen akka Richard Branson faanu jeetu dhuunfa isaaniitiin samira bixees oolanii buluun gaddachaa irratti argama. Getting to the red planet is just the start. Now the hard work begins. Nu laftakkatti gubba jiraantan qofaa wal beenna. Beenni garuu Merkuriyan Venus, Marsiif Jibutarii, Saatarniif Uranus qofa zontaane plaaneetota baay'ee qubachuun addunyaa jaanjessu irratti argama. Astiroonomarooti biyyi lafa sirna galaaksii keennaatiin ala plaaneetti jalqaba argachuuf afaan naqaa jiraachuu gabaasaa turre. Addunyaa irratti hangammaa qorattooti hawwaa exoplanet jedhamu warri lakkoofsaan 5,000 caala aduu oli turji waan irnaanna'u waan kan barbaadan argachaa turan. If they became as huge as Saturn or Jupiter, they would turn into ginormous gas giants as well. Plaaneettiin jalqabi Milky Way alatti argamuun ooltuu jedhamtu kan guddin qaamaatiin plaaneetii Saatarnii jedhamtu walqixxa'uun isii dubbata. Teleskoop X-ray Chandra jedhamtu waamamti jisadaasa keessa argamu si BBC'n gabaas. Wamtaatee fuduu barkum 2019 irra jalqabuun faashin isa Zozo jedham SoftBank gurguruun abbaa qabeenya kata Yuusaak Maazawaa. Wagga tokkoon bood jechuun barkum 2013 garsamii waan deebi'uuf namooti na waliin gulufu barbaadan qophii jechuun erga dabarse. Baasii ilaalchisuu waan dubbat tokkollee hin qabu. Garuu namooti na waliin deemu barbaadan hundi qoratamuun fayya guutuu qabaachuun isaanii mirkanaa'u qab jechuusaa CNN balbaloomse. Daawwattoota wayii mannoo duunarraaf qabnu kanneen turan waan waliin turtaniif galatooma.